Jajjabeewwan koo akkam jirtu? Ani nagaadha. Hundumti keenya iyyuu guruupii kana irratti dhimmamnee hojjechaa hin jirru. Akkuma beektan qormaataaf torban tokko qofa hafe. Kanaaf sirriitti dammaquu qabna. Giiftii qo'achiisuu irratti hundumti keenya iyyuu jabaannee hojjechuu qabna isiniin jedha. Sababni isaas kilaasiiwwan darban ilaalcha keessa galchuu waan qabnuuf jechuudha. Maal yeroo kudhan qormaata jetta barataa of seeteetiin jedhu maraatti moo silaa uffata baasee gata uffata isaa gata silaa ati nagaa natti hin fakkaattu bara abbo nagaa kooti gaafa yaaddu akkamittiin akkasittiin jedhan maal kitu amanama giruupii kana irratti waa'ee giiftiin ala waan biraa haasa'uun ni danda'ama. Maqaan ishee illee giiftiidha bara. Osoo giiftiin jirtu waan biraa maaltu haasa'amuu danda'a? Dhugaa moo? Giiftiidha? Erga akkas ta'e eenyudha garbittiin? Maali anis maqaa dhaamu malee itti. Afachu wal argina. Kanan jedhu maqaan guruupii kanaa maaliif giiftiitti hin jijjiiramu? Yookaan immoo maqaa guruupii kanaa giiftiin dhukkubsattee fayyuu ishee sababeeffachuun ishee qo'achiisuuf guruupii banamee maaliif hin jettu? Baay'ee waan odeessitan isinitti fakkaatu. Dhuguma waan kana gurmuu taasisaa jira. Kan qo'achiifnu barreebicha miti. Barnootadha. Barnootadha biraas. Obboleessa keetiif godheera. Baga jedheen. Yoomi qo'achiisaa jirra. Maalla qo'achiisaan jiran siin jette moo? Lakkii reessi miti. Waa'ee namoota tokko tokkotu na raaje. Qo'annaan lolatti fakkaate qo'achiifnu malee jechaa jiru. Waa'ee isaanii jechuu kooti. Har'aaf yoo nu ga'eeyo. Dhiisi lakki. Yoomiin immoo nu ajjeesa. So adjektiivii garaagaraatu jira. Inni tokkoffaan descriptive adjektiivii yoo ta'u, isaan kun akkuma maqaa isaanii irraa hubattu ibsituu adjektiiviiti. Isaan kun ibsa maqaati jechuudha. Eeyyeni. Fakkeenyaaf giiftii student yoo inni barattuu akkamii akka isheen taateen ibsine. Garuu immoo giiftii genius student yoo inni barattuu akkamii akka isheen taate ibsineerra. Kana jechuun descriptive adjektiivii jechuudha. Natto'e. Akka genius ta'e gaafa natti himtan natto'e. Situ nuti gororsiisaan miti. Maal yoomiin xumurre? Amma fakkeenyaaf fireen dagumee extremely genius student yoo jenne extremely kan jedhu ani fireen baay'ee genius akka taane ibsuuf gati ta'ee fi kun immoo karaa biraa descriptive adjective jedhama jechuudha. Maarree an genius yoo ta'e isin immoo extremely genius jedhamtu jechuudha. Kanan jedhu hire. Gammeenu. Jechuun kun akkam nagaa isaatee ergan argeeni baay'ee tureera. Maalidha? Rakkoon uumame jiramoo? Maalidha? Inni lammaffaan immoo
compound adjective jedhama. Jechoonni lama yookaan lama olii walitti aananii dhufanii compound adjective jedhamu jechuudha. Lamaan isaanii mallattoo sarara xiqqaatiin adda baafamu. Fakkeenyaaf long term fi part time fi kan kana fakkaatanidha. Akka seerri nuti lamaffaa acceleration qaamni tokko irratti argatu humna alaa qulqulluu net force yookiin immoo net force qaamicha irratti hojjetuun kallattiin wal simataa jechuudha. Kun immoo maal jenna directly proportional. So maasiin immoo qaamichatti yeroo garagalee wal simatu inversely proportional jechuudha. So kana jechuun maal jechuu seete? Samson. Oh. Siif jedheen ijaa jira natti fakkaata. Nan dadhabe. Kana caalaa maal godhinaan jetta? Ila na dhaggeeffatta taana na dhaggeeffadhu. Jecha tafkii bararuu maal jedhu qormaata irratti dhufu. Osoo na dhaggeeffatee si fayyu. Jiitu barnoonni akka naaf hin gallatu beektu. Kanaaf ati barnoonni naaf hin galu waan jetteef ani harka koo maradhee taa'uun qaba. Natti mika. Moo afachu nan jaallattu. Kana wajjin immoo maaltu walitti fide? Yoo qo'achuu baatte ani darbee akka maati kuftuun beektu. Yeroo ani carraa yuunivarsiitii argadhee bakka biraa deemu ati maasitti hafta. Adda baanee jechuudha miti. Edaanis jira. Amma jedhetti fufi. Garuu immoo akkaataan deemsa keetii sirrii miti bara. Akkamitti? Nama barnoonni hin gallee fi fiiziksii qo'achiista? Fiiziksiinis qormaata irratti dhufa. Sabjektii amma kana baay'eetu keessatti fiiziksii filattee na qo'achiista? Tole immoo keemistirii qo'annaa. Wayyo isa dhiisi. Seera Niwuuton meeqa faanaan jetteeyyuu? Lammaffaa. Tole isa wayyeessumatti fufi. Kanaafuu akka seera kanatti formulaan yookiin immoo force formulaa maal ta'a jechuudha? Ani maalan beekatti natti himani. Mass acceleration jedhama. Meerra deebiiti jedhi. Mass acceleration. Eegeen jabaa kun. Gabaabumatti immoo F is equal to M times A jechuudha. F jechuun force, M jechuun immoo mass, acceleration immoo A jechuudha. An kana hin jedhu. Ingiliffa yookiin CBQ yoo qo'anne. Samson. Tole itti fufi. Ani quufuma sakamtu na tuqee jennaanina kana naachuraalii gale. Anis amma barataa naachuraaliidha. Amma force of acceleration waliif directly proportional jechuudha jenneerra dura. So kana innaa jennu maal jechuudha? Jiitu. Ana nan gaafatini caal jedhiiti natti. Inumaayyuu ana gaafattaa. Kanaafuu force fi acceleration directly proportional dha yeroo jennu acceleration yoo dabalu forcenis ni dabala. Acceleration yeroo hir'atu immoo forcenis ni hir'ata jechuudha. Ifadha. Gamni. Okkoo hira. Qormaati gee akkatti fajjijjiinee ilaalaa jirtu akka hin taane. Ani darbeera bara. Maal? Qormaati. Otuun qoromni immoo. Ati barsiistuu koo jaalalli kee immoo qormaatitti erga na qoruu jalqabee baay'ee tureera. Barsiistuu koo gaarii waan taateef qormaatichas harka dhibba cufeera. Maal qoramte? Ijoonni kee lamaan akka gaaffii dhugaa yookiin sobaatti. Harki kee lamaanii fi miilli kee lamaan immoo akka filannutti. Hidhiin kee immoo akka walitti firoomsitti. Ilkaan kee immoo akka bakka duwwaa guutiitti. Onneen kee immoo gaaffii ibsi jedhuun hin qorame. Maal jettee deebiste? Dhugaaf sobarratti ijoonni kee miirraatii hireedhaaf qabdu waan hundumaan olittidha jedhanii gaafa isaan na gaafatan dhugaadha jedheen deebise. Filannoo irratti hireen A bareedduu, B qaruuxee, C fageessitee kan yaadduu fi ogeettiidha, D hunduu deebiidha kan jedhu ture. Anis egaa D hunduu deebiidhaan jedhee deebise. Tole. Gaaffii hidhii kee walitti firoomsi jedhu. Karaa tokkoon hidhii kootu ture. Karaa tokkoon immoo hidhii kee. Egaa akkasitiin walitti firoomse. Bakka duwwaa guutee
onneen hiree bakka duwwaadha jedha ture. Anis immoo ana qofa yaada jedheen deebise. Tole. Gaaffii ibsiif jedhu fa'u. Jaalalli hireef qabdu ibsi jedha ture. Maal jettee deebistee? Akka fageenya garbaa Atlaantikii jedheen deebise. Maal jechuudha? Galaanni Atlaantikii keessatti akka dhumu hin beeku. Kana jechuun egaa jaalalli keessa daangaa hin qabu jechuudha. Kanaafuu gaaffii kana haala kanaan hin deebise. Boonasii waliin yoon argadhe rakkoo maalii qaba? Guddaa koo qormaataa koo akkuma deebistee akka waan kan barsiisotaa deebisteetti ana malee jechuu dhiste qo'annaatti deebinu. Gamme. Na waamte? Anas taa'ee kan inni iyyaa jiru siniif natti fakkaata. Dhiifama yaada keessa galiin. Mi'a ta'u amma yaada keessan guutuudhaan na hordofaa. Akkuma ilaalaa turree jechuudha. Biyyoonni Afrikaa baay'een bara 1960moota keessa akkamitti akka bilisoomanii fi akkamitti sirna bittaa kolonii jalaa akkamitti akka ba'an isin barsiisa. Isinii galee na hordofaa. Qo'annaan akkam jiru? Bareedaadha. Hunduu na qo'achiisaa jiru. Galanni isaa immoo kan keeti. Ani immoo maalan siif godhu? Jireenya koo keessatti nama akka keetii argee hin beeku. Nama amansiiftee kaayyoo isaan dhaabbataniif akka isaan galmaan ga'an gochuu irratti gaheen kee olaanaadha. Amma sadiisiitii eenyutu si qo'achiise? Eenyutu hafe jetteeti? Hundumtuu warri barnoota irratti qaxalee ta'an milkii, gumii, hiree jettee waa tokko na yaadachiiste. Hireedhaaf gammee gidduutti maaltu uumame? Maaliif na gaafatte? Yoom turee gumii wajjin utuu na qo'achiisanii? Gammee fi gumii immoo? Hiree fi gumiidha malee. Beekaa si aarsuuf jedheetanii malee. Waa'ee gammee gaafadheeni jennaan irra diddibaadhaan dabarte. Fuula lachan isaaniirraa wanti gaariin hin mul'atu. Maal seete xiqqoo walitti bu'aniiru haala gaariirra hin jiran. Dhugaa jettamu? Warri kaan hafan ati maaliif natti hin himne? Giftii ko atis haala gaariirra hin turre. Haala sana keessa soo jirtu wanta nama dhiphisu waan biraa sitti himuun maal si haa fayyadu jedheetan sitti himu. Tole. Ati maal gooti? Ani maalan godhe? Hundumti keessan nama wal dhabe hundumaa fi jaarsa araaraa na gochuu fi maal addaniiti isin? Tarii. Jiituu fi Saamsoon araarsee yeroo asitti deebi'u hiree fi gammeetu wal dhabu. Ani bakka meeqatti cicci ture. Maaltu ta'e garuu? Eenyutu immoo balleesse? Isaan lachuu. Isaan lachuu? Eeyyeen xiiqiidhaan. Isheen isaa inaafsisuuf jettee guumii wajjin ooluu jalqabde. Innis immoo ishee inaafsisuuf jedhee biiftuu waliin ooluu jalqabe. Dhugaamu? Dhugaa. Istiri jaagol ijaarsi dallaa Harar bara meeqayyuu UNESCO irratti galmaa'e? Bara 2006. Tole. Adeemsi bittaaf gurgurtaa intarneetii yookaan onlaayinii maal jedhame? E-commerce yookiin daldala informaatikii. Qunnamtiin sagalee fi fakkii walitti fiduun dabarsu maal jedhama? Video conference. Tole. Ji'oogiraafiin si gaafadha. Sululli qiinxamaa addunyaa dheerina hammamii qaba? Kiiloomeetira 6,000. Eessaa ka'ee amma eessaatti? Siiriyaa irraa ka'ee amma Moozaambikiitti fuullaa. Tole. Ikoonomiitii. Kan GDP reetii hojii dhabdummaa yookiin unemployment rate nuffisiisaa gabaa yookiin infleeshinii fi waliigala galii biyyoolessaa naashinaal inkaamii biyya tokko qoratu damee ikoonomiksii kamidha? Microeconomics. Har'a akka ajaa'ibaatti qo'anne miti. Sitti namni daqiiqaa 30 qo'attee akka ajaa'ibaatti qo'anne jirtu. Daqiiqaan 30 tu gara ispoortiitti jijjiirame meeqa akka ta'u beektaa? Tole. Meeqatti jijjiirame? Beedmantanii guutuu, booksii, bishaanirra bololi'uu, cabbiirra mucucaachuu. Egaa isaan kun hundumtiyyuu daqiiqaa 30 keessatti ispoortii hojjetamanidha.
Dhugamoo kanaaf maal jechaa jirtan? Egaa ispoortiin kun hundumtuu jalqabee amma xumuramuttidha kanatti na qo'achiiste. Yaadame itu boksingii ta'e immoo yaaddetta? Dorgomaan tokko amma marsaa 10tti mo'achuutu irra jiraata jechuudha. Marsaan tokkoon isaa daqiiqaa 3 of keessatti qaba. Walumaa galatti daqiiqaa 30 keessatti amma waltumanii wal morkachaa turan ati maal gochaa turte? Na qo'achiisaa turte. Kanarraan gaamalu diriirsitee bara. Miidheeraa? Sirriitti malee. Ispoortii hunda hojii kooti jettee yeroo akkasitti qo'attu. Qormaanni keenya federeeshinii ispoortii federaalaa jedhee waan ba'u fakkaata bara. Mii maal qaba maaloo? Barnoota osoo tokkotti qo'atteeti. Kana caalaa akkamittiin qo'adha? Daqiiqaa 30 keessatti saabjektii natti jijjiirtee nama jajjitee bara. Jechuun kun na qo'achiifte. Daqiiqaa 30 jechuun adeemsa namni tokko konkolaataadhaan kiiloomeetira 32 amma 48 deemu jechuudha. Egaa kana jechuun dhiphina daandii olii wal qabatee asii hanga Moojoo jechuudha. Yaaddeetaa namni tokko asii kee amma Moojoo gootate maal akka hojjettu? Sinfa jecha qaba. Eeyyee. Maal? Na qo'achiistaa jechuudha. Inerjii natti na qo'achiisuuf baastu barataa daree tokko guutuu qo'achiisa. Rakkoon barataa hundi walitti daamee nuusa keenya ga'u bara. Maaliin madaalta? Madaala jaalala. Ifama sigatee yaadan deeme miti. Waa'ee isaa yaadda miti? Waa'ee eenyu? Waa'ee gammee. Waa'ee isaa yaaduu dhiisee hin beeku. Garuu hiree osoo nama biraa waliin jirtu waa'ee gosa kan dhimma tokkoof yaaddee beektaa? Dhugaa isaa yoon sitti minna namantu. Gaheen kee waan gaafatamte qofa deebisuudha hiree. Amanuuf amanuu dhiisuun gahee kooti. Eeyyee yeroo tokko qofaan seena yeroo baay'ee nan yaada. Garuu immoo garaagarummaan isaa gammee yeroo yaadu nan gammada. Si yeroo yaadu garuu si yaadu kofanara. Maaliif? Akka nan hawwanneef akkan siin hin mo'amneef si yaadurraan kan hafe akkan siin hin mo'amneef. Ani kanan jedhu jirra. Tamboon tokko keemikaalota 7,000 kan nuuf keessaa qabu beektaa? Isaan keessaa 70 kan ta'u keemikaala kaarsigaanas kan ta'anidha. Kaarsigaanas immoo carraa kaanserii nama qabsiisuu qaba. Tarii yoo hin beektu ta'e jedheen. Namichi Joorj Haarisan jedhamu maal akka jedhu beektaa? Hin beeku. Eenyudhaan? Nama lammii Ingiliz gitaara taphachuun beekamudha. Sababa tamboo aarsuutiin du'e. Waggaa dheeraaf tamboo aarsuu isaatiin kan ka'e kaanserii sammuutiin qabamee waggaa 57 isaatti du'e. Kan biraan immoo Diin Maartii jedhama. Innis hiddi dhaloota isaa Xaaliyaanii ta'ee Ameerikaa keessatti koomeedii hojjechuudhaan beekama. Inni immoo kaanserii sombaatiin du'e. Sababni isaa umurii isaa guutuu tamboo aarsaa ture. Kanaaf aarsi jettee naa kenniteeri. Inni kan biraan immoo namichi beekamaan abbaan kaampaanii Disney ta'e yeroo dheeraadhaaf tamboo aarsuu isaarraan kan ka'e du'e. Ani kanan jedhu wal dorgommii gaaffiif deebisan akkam goote? Qophaa'aa jirta? Akkasumas Kiingi Joorji Jahaffaan tamboo aarsuu isaarraan kan ka'e lubbuun isaa darbe. Mootii Ingiliz ture. Keessumaa inni sombi isaa baay'ee dhumuurraan kan ka'e qaamni isaa baay'ee miidhamee du'e. Dooktar Akiliiluun akkami? Waa'ee isaa natti himne bara. Fiilmii Working Deadiin kan beekamu taatoo jabaa tiyaatiraa fi fiilmii kan ta'e namicha lammii Viinsent Piraayis jedhamee beekamu beektaa? Hiree waa'ee barnoota haasofne hin beeknu bara. Waa'ee isaan haasofnu? Nat King Cole muuziqaa jaaziin kan beekamu beektaa? Firiinoo akkami? Wal argitanii beektu? Taatoo jabaa Maayikil London jedhamu beektaa? Hiree. Isaan kun hunduu sababa tamboo aarsuutiin du'an. Hiree. Uummati miliyoonii 8 baay'eedhamti. Eeyyee baay'eedha. Waggaatti sababa tamboo aarsuutiin kan du'anidha. Miliyoonni 7 sababa tamboo aarsuutiin kan du'anidha. Miliyoonni 1 immoo sekondal dismookeriidha. Ofii isaaniitii aarsanii osoo hin taane sababa namoonni naannoo isaanii jiran aarsaniin kan du'anidha. Amma yoomittan si hubadha? Ambanti duututtidha? Mee fuula kee ilaali maal akka fakkaattu? Ija kee ilaali nama biraa fakkaata bara.
amma makkanni si fidee dhaabbadhuuti ilaali. Mee dhaabbadhuuti of ilaali. Dammaqi mee. Araannata akka salphaatti jalqabde lubbuu kee akka gaagaa jiru nargitu booda hiriyaa koo jirraa jedhamu sababa tambootiin hin dhabe jechuun barbaadu. Tole, amma maal ta'utti eegdare? Mee ofii kee ilaali. Huqqachuu keerraan kan ka'e tamboo ati aarsituutu sirra furdaa dhabar. Ani badee jira. Akkasitti na agar moofatu amma waa'ee koo yaaduu dadhabtu moo? Maal kana yoon gatis kan biraa deebiseen qabsiisa. Amma nama gatii hin qabne ta'eera. Yoomi waa'ee gammee firee kana maal yaadda? Maal yaaduu hin danda'are? Waan tokko gochuu waan qabnu sitti hin fakkaatu? Firee itti yaadiin ture. Garuu immoo yeroon isaa amma natti hin fakkaatu. Maal seete lamaan isaaniiyyuu morkii fi xiiqii guddaa keessa galaniiru. Yeroo kanatti isaan araarsuuf yaaluu jechuun bu'aan isaa natti mul'atu. Baay'ee ulfaataadha. Yoomi aga isaan tasgabbaanitti osoo eegnu haalonni hammaatanii yoo gara biraatti deeman. Egaa akka akkas hin taane kadhachuudha. Filannoo biraan qabna. Ani garuu aga sanatti waan obsaan eegu natti hin fakkaatu. Maal gochuuf yaaddeere? Isan beeku. Garuu wanti hin beeku yoo jiraate callisni taa'uun keenya dogoggora akka ta'edha. Lamaal seeti. Namoonni yeroo haaran isaan gorsuu jechuun miira sana keessa akka turan isaan taasisa. Maal seeti? Isaan lamaan waan hiriyoota kooti. Sababa isaa walitti haaraniif hariiroon isaan gidduu jiru yeroo badu callisee harka maradhee taa'uun barbaadu. Tole erga akkas ta'e murtoon kee jalqaba irratti fudhattu isaan walitti araarsu ta'uu hin qabu. Maali dhare? Lamaal seetee jira. Dawaa kennuu keetiin dura summii isaan keessa jiru sirriitti keessaa baasuu qabda. Maal jechuudha? Dura gammee biiftuu waliin hiree immoo guumii waliin walitti dhufeenya qaban akka hir'isan gochuudha. Akkamitti akkanaan hin jenne? Anis akkam akka ta'e hin beeku. Saanaaf dhiisi. Tole, kamre? Siif jira akkam?
Maal haa nyaannu jettu? Hin jedhu. Haa nyaannu namaan jechuun jaalladha. Maaliif haa nyaannu jechuun aadaa keenya dabala? Ani deebii qophaa'eef gaaffii hin qabu. Maal jechuudha? Deebii qophaa'eef gaaffii hin qabu jechuun? Baay'een keenya haa nyaannu jechuun aadaa keenya jenna malee haa nyaannu yeroo jennu immoo hin fakkeessinu. Dhugaamoo? Eeyyeen. Akkamitti? Tole, utuu nama fakkeenyaaf ka'ee haa nyaannu siin jedhee nyaattaa? Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e hin nyaattu. Yookaan amma nyaadhee dhufee yookaan immoo haa eebbifamu naan jetta miti. Namoonni baay'een haa nyaannu yeroo jedhan deebii kana lamaan keessaa tokkodha kan isaan eegan. Haa nyaannu namaan jechuunis immoo nama hin sodaachisu. Sababiin isaas akkuma siin jedhe yookaan amma nyaadhee dhufee yookaan immoo kan eebbifame yaa ta'u jedhu gatii ta'eef. Kanaafiyyuu gaaffii haa nyaannu jedhuu fi deebiin isaa beekamaadha. Ani immoo bareedduu koo deebii qophaa'ee fi gaaffii hin qabu. Waan si ajaa'iban immoo nan nyaadha. Yeroo baay'ee si arguun barbaadu. Ilaalcha dogoggoraan illee namatti tabala. Kanaaf dabar kanan siin jedhu namni akkamitti haa nyaannu jechuun aadaa keenya guddaa otoo ta'ee jiru ittiin mormee na injifachuu danda'a. Mo'amuuf qophooftee dhuftee akka hin taane. Namni mo'amuudhaaf dhufaa jechuu fedheen dhiise. Maaliif? Ammas immoo yaada tokko fiddee yoo nama mo'attee yoo jedheen. Dhiifama biiftuu ko, dhiifama bareedduu ko, dhiifama qaalii ko. Asii hiriyaan koo jirraa jedhamu tokkotu na aarsaa jira bara. Miira sana keessa ta'een sitti haasee. Dhiifama si mufachiisee? Dhugaamoo? Isa dhiisi calliseeti. Okay, kaaffee marfatarra jiru sana. Nan dhufa daqiiqaa 15 nan qaqqaba. Qubee gaangammeedha ka. Akkasii miti? Baay'ee sofitti namanii. Gumiinis qubee gaadhaan eegala. Hello, gamme. Eessa jirta si barbaadeen ture? Eeyyee nagumaani. Eessa jirta? Tole akkas taanaan qaamaan dhufee sittuma. Hiree. Eessa jirta si barbaadeen ture? Lakki sa'aatii tokko booda. Tole. Tole. Tamboo aarsuun hagama kana miidhe eenyu caalaa natti himteetta. Na ajjeesas immoo jira. Dhugaadha. Akkuma ati kanaan dura naan jette haala kanaan kanan itti fufu yoo ta'e guyyoota muraasa booda hiriyaa jirraa jedhamu tokkoon qaban ture. Sababa tamboo aarsuun du'e guyyaa natti xiyyeettu fagoo miti. Naamanii qarree du'aa irra jira. Abdii jiraachuurraa gara kaansariitti bullee ka'een itti dhiyaachaa jira. Guyyaa muraasa booda immoo awwaala jirraatii fi saanduqa reeffatiif maallaqa walitti qabaa jechuun keenya oolu. Gammachuuwwan baay'ee waliin dabarsineerra. Hiriyummaadhaanis guyyaa waan hin dagatamne baay'ee waliin dabarsine. Kana booda garuu haajaa waa'ee kootiif qophaa'u yaadannoo guyyaa 40
kan guyyaa 80 akkasumas kan waggaa tokkooti. Gadda tokko keessa osoo hin bahin gaddi biraa isinitti dhufuuf jedha. Iji urjiidhaaf boo'ee osoo hin qoorin amma immoo anaaf boo'uuf jettu. Garuu hiree osoon hin du'in dura waan tokko si kadhachuu barbaada. Lubbuu koo naaf baraari. Lubbuu koo du'a jalaa naaf oolchi hiree. Amma haal godhiin si gargaara. Akka inni si gargaaruuf immoo akka nama laga ce'ee dhufuutti na kadhattaa? Jirra. Siif waan hin danda'u qofa osoo hin taane waan hin dandeenye iyyuu nan godha. Atumti qofti kana na gargaari jedhu. Ani har'aa kaasee tamboo dhiisuun barbaada. Murteesseeras. Kana gochuudhaaf immoo gargaarsa keetu na barbaachisa. Kanaafuu maal? Egaa ani har'aa kaasee tamboo dhiiseera. Waadaan siif gala. Kun immoo yoo atis waadaa naaf galteedha. Waan barbaade naan jedhe waadaan siif gala. Maalidha? Mana barnoota irraa kan hafe lammaffaa kana booda biiftuun argitu. Maal? Maal jechuudha? Ifadha barhiree. Anis kana booda akkan tamboo na arsine waadaan siif gala. Atis immoo kana booda mooraa mana barnootaatiin alatti akka gumiin argina waadaa naaf gali. Mooraa mana barnootaa keessatti waliin argitan jechuu hin danda'u. Garuu mooraa mana barnootaatiin alatti akka waliin arginiif waadaa si galchisiisuu nan danda'a. Maaltu walitti fide? Maal jechuu keeti? Maaltu akka walitti fiduu fi maal fakka gochaa jirtu atu sirriitti bareechitee beekta. Anis araada tamboo jalaa kan ba'u ni barbaadda miti. Immoo wanti ati hagaa irratti na gorsaa turte hundi isaa soba ture. Natti mikaasii eegan jira bara. Hubadhu. Murtoo natama murteessitu kun hiriyaa keetiif bakka akkamii akka qabdu afaan baasee dubbata. Diil. Filannoo maaliin qaba? Diil. Hubadhu. Ani waadaa koo diigee tamboo aarsan jira yoo ta'e atis waadaa kee diigdee mooraa mana barnootaatiin alatti biiftuu wal argaa jirta jechuudha. Walii galleemni maal godhi naan jetta? Diil. Kun aarsaa xiqqoo dhimmaaf kaffalamuudha. Diil. Ilaa hiree. Waadaa koo diigee tamboo afaan korratti yoo argite waan tokkoo fida. Innis atis waadaa kee diigdee mooraa mana barnootaatiin alatti gumii argaa jirta jechuudha. Yaaddeem fayyummaa keef malee duukeef sababa ta'uun barbaadu.